جت ولي بالبلا يودت من ولي إيسان هيريان أنا دبرت جيت إياد وجين هاساي بالبلان قالني هروق أف قالت ربي إسي تكتي كان أبدأ دس كان التحاسب ملس إسي تكتي مش عارفة نمو دروماس وادا ودران كم وادا كان ولي وادا قال نوتي دروماس تبعنا قافة ساعتين نانو دقت معليرو كما takka kuma dhibba sadii nyaatee takka kuma dhibba lamaaf 50 nyaatee roodhaan uuma sirraa dhoowwaa ture bara namni guddataan birrii isin jalaa nyaata keessan haa inaan jaa duraa kanan barbaada nuti waan uummata ajandaa barbaade afarsu kanaa jetteet mataa dhukkubsattaati kanaa jettee mataa dhukkubsattaa jiruun qabu uummanni kun ana jetti laal Itoophiyaa biyya koo hojii keenyaan. Tiiji ani risiitii si erga 4,400 irraa nyaate. Leebita jeeyin. Tiiji ana moona tulfeessan nagatee badee firii warqina jedhi kan lubbu. Dubai deebi'an ati maaliif simachuu dhuggeet? Si. Kan ulfaa rabbi nagaa si haa hiiku ani ati rakkoo keessa jirra rabbi nu haa hiiku dhimje ani ulfaa. Si anamma gaafa Dubai dhufee deebi'u eessa turteeti? Eessa turteeti Dubai gahee gaafan deebi'ooti eessa turte? Injirtuu biyya. Gaafa guddataa si ulfeessan eessa jirta? Waa'ee ulfaan haasa'u. Siyaan beeku. Dubai gaafa na dhufee deebi'u eessa turte jedhe. Kini biti na ergi. Nama bitee natti kan isaan beeku waayani kini isaan gara jirtu. Warri beekanitti na beeku. warra guddoo hin ta'u dhani ma salphanne bara islam. Rakkataa wow. Kininiin sun warra guddaa hin ta'u dhani maay. Waf wannoon rakkataa ijoo shantamaayidha. Sani nama oduu haaraa qaboodhaniitiin sagantaa haaraa qaboodhanii nama 500 oltu ture asan mala harcaa jiraani dubbannaan uummanni tiktok kun ajandaa barbaadan gad harcaa jira laal harcaa jira laal Ummata fooloo natti cuqqaala rabbii edhaa zalate jedhanii namni 300 kun mee fooloo godha. Guddatan gizmoonni fooloo kadhattu garuu. Cuqqaa joodhi moo qophee. Namaafi malee anuufii kun barbaadu. Anuufii kun barbaadu namaa malee ani hin barbaadu. Anuufii kun barbaadu namaa kan kadhatan. Siruma sin beekaa Prime Ministeerii taatanii namni dubbachaa jiru bee. Ani dubbachuu hin danda'u moo mana murtii gootanii tokko siruma. Dubbaan sanyiiti. Gabbaati baay'een dubbatiin akkasuu ganaa fayyine. Ati akka gootu lubbuu koo inaariin nuti siin boonna siin tasnaannaana jedhe ati viidiyoo keessa duriitti deebiidhaan noggaa lafa galgala akkatti garaan na dhukkuba siin na dhageette. Armeen jaaltu torba kana sin abdeedhaan. Dhirsi keessa horiyaa dharee taadaa jette saffaa gizee hunda gizee laale halkan irra fonidhaan kolfaafuu jechuudha. Inaariin. Maazarii si gaafatti beetii jiru. Kanaafiyyuu naariin an darbee masii akkamati masii fi guddataan qo'isinii godhaanii karaa keessaa si lamaan. Eenyuun dhimatii guddataa dheen. Hundi dubbattu si lamaan nama. Barbaachisaadha. Kanaaf dhimma geemiitiin ol qabates guyyaan kun yeroo dheeraadhaaf itti yaadamee qabamee jira. Kanallee yaaduun barbaachisummaa qaba. So hundaa'ol waliigalteedhaan akkaataa ta'uun wal dhabdee tokko malee guyyaa kana achi siisan asin siisan itti yaadanii godhuun barbaachisummaa qaba. Dhiifama karaa deemaa jira narra ilaalina jabaadha waan gaariidha. Wanti isin jettan cufte naa ta'ana. Biyyaa galee karaa biyya irraa immoo yoo adeemuutti murteeffanne uummanni keessan guruppii dhannee qabnu wal geenyee maallaqa amma tokko yoollee amma tokko buufnee yoo hanqatillee itti liqeeffannee sana booda kafalla jedha akka keetti maal jettaati. Achiyyuu waraqaayyuu fixannee barra. Laa jara keenya dhaggeeffadha. Inni sana akka sana haftan kunii fi dhaggeeffadha Muniir. Akka sana haftan kunii fi akka gargaarsa mubaarak wal laallatu. Akkasii miti. Abdii koyee dhiifamaa bibi. Akkas kun Muniir bilbila Khalid qabdaa? Sagantaa
yoomitti akka qabnu murteessinee boru laayivii kanumaan galeen sin beeksisaan. Eessatti yoomi kan jedhu qofa sin beeksifna eessatti akka ta'e beekamaadha. Asitti waliin karakkarru boru isin beeksifna. Sa'aatii isaa eessatti akka ta'u boru isin beeksifna. Waan as turtaniif galatoomaa ulfaadha. Maarqos. Nyaata ibsii fi waa'ee yaada kanammoo irratti waliigallee axxanaaqaqe jechuudha. Xumurii waliigallee jechuudha. Asliin akkamiin galle? Gabaabsi. Jechuun waa'ee bilbilaan asliin guyyaa irratti mari'attanii eeyyeen mari'ataa turre gasti irratti bilbilee waa'ee isaa gaafadha sin jedhe. Yaa bilbilli isaa naaba odidee haasaa turre isallee gareedhuma keessatti dubbanna. Asliin illee quba qaba waan ta'eef gabaabsinee garee keessatti haasofnee boru isin beeksifna. Baay'een isin jaalladhu hunduma keessan. Boruma laayivii kanatti dhufnee manuma kanatti isin beeksifna. Jedhee reedii. Beeka kuyi gorannatti mul'isa jedhee akka gootanaan jedhee reedii illee na dura taa'e. Sigma. Thank you. Ture loltuu isaa bira dhufee deebi'e. Garuu wanni na seene su reedii fa. Loltuu qabaatu tor. Reedii fa aslii wajjin osoo suuraan ka'in ka achi deemu kootu na seenessa wallaahi wajjin turre yeroo dheeraa. Kana mara waliin qamaatanii suuraa tokko waliin qabdanii Eliyaas. Kana immoo yaadadhu wallaahi waan akka suuraa kanneen yaadadhu yaa hin goone suuraan kaa'e. Yaa suuraan kaa'e. Eetin beeku ayyee buletii ta'e galatoomii ulfaadhu asuma jalatti barreessi maqaa nama sanii ayyuma jalatti barreessi galatoomii ulfaadhu rabbiin duniyaadha waan qabne sitti haa kennu. Wallaahi rabbiin ol isin haa fuudhu hundi keessanuu galatooma ulfaadha warri yaadan nu bira dhaabbattan warri akkasuma immoo mallaa keessan baaftanii nu qarqaaraa jirtanillee warri du'aayii godhaa jirtanillee rabbiin mucaa kana dafee haa baasu du'aayii nu godha. Maqaa usmiyyeetiin qarshii 15,000 Ibrahim. Ibrahim. Kalaafatanii lakkoofsan katabinaa kaampaanii TikTok kan eeyyamu. Ganni leenca kana qabadhu. Irra deddeebitanii barreessina. Gani na carraa kan bilisan billee dhuftee nutti dammaramte. Abshirrii barbaanna kan barbaanneef tusii abibtii tiyya. Nama madaqa beessa kana. Ayya sabboonta tiyya maal si gargaaru lubbu buchoo. Laa wanni na gargaartu jiru lakkoofsa kenna dide keessaan beeyta lakkoofsa kan. Music, okay? I am artist. My country, me, big artist. Annan, okay? Okay. Okay? Okay, someone okay. I am happy for you, Sibarachu. In Walbaru, we had to buy a gamma. My Diagora jirtan please na gargara Arab dijara. Barendu ajara Simalenam di juru and Diagora jaran jirtu. Diagora nyago igat. I am happy for Maliram. Gilifa Baresa please Diagora garan jamatina. I am happy too for you can now, okay? Okay? Yes. Okay. Follow back me. Okay. Thank you so much. Kayo ki yakan mal ma shabara orang kamu baru yon di kude family gelnin rijir tiba agarte kayo ki yakan magara gu dalle guma ba fandalle tapi gorama moni agartin bare duti yagirti